السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هرانتنا غافي هاراتك اسنف قبدي ديجرا غما غافي تياسن دبرون درتي وروني يوتيوب ولا لا ميديا جدو كناف هاراتاتن سبسكرايب شير gochuudhaan namoota heddubira akka gawtaasa kallattimaan gama غافي تيا دبرا أستاذ عبد الله غافي تيا akkana jetti dhiira qaawwatee sumaa godhamuu jaalatu fi akkasuma dubartii qaawwatee sumaa godhamuu jaalattu maali miidhaan isaa? Tokkoffaa irratti salaama keessaniif wa alaykumus salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Itti aansee deebii gaafii keessanii miidhaan isaa tokkoffaa irratti dhiira qaawwatee sumaa godhamuu jaalatuu fi dhalaa qaawwatee sumaa isii godhamuu jaalattu وعدم التحكم بالغازات لمدة طويلة حفورا مرة بوكنا قبتشو دبو اتفدا لما فا ركوبا HIV نما ساتلا صدفا irratti dhangala'aa garagaraatu qaawwatee sumaa isii keessaa yookaan kan isaa keessaa yaa'aa oola. Afraffaa irratti qaawwatee sumaa isiitu mammadaaya. Shanaffaa irratti sagaraa qabachuu dadhabuu namatti fida. Sababni isaatis moorgaya qaawwatee sumaatu dadhaba waan ta'eefi. Akkasuma dhukkuba kintaarotiidhaan nama saaxilaa gubaa dhukkuba tiruu namatti fida. Kanaaf akka aadaatittis safuu guddaadha. Akka amantiititti illee haraama guddaa hanganan jedhamne amantii hunda keessatti illee barumsi fayyaa torbee keessatti guyyaa wiixataa sa'a 3 irratti kan isin bira ga'u ta'a. Torbee keessaallee guyyaa Jumaa barumsi abjuu kan isin bira ga'u ta'a. Sirriitti nu hordofaa barumsa nyaata sammuu isiniif ta'u isin biraan geenna. Ustaaza hedduu galatoomaa deebii bareedaa fi akkaan namatti tolu nuuf laattanii jirtan.